garuu namni balleessine hin jiru balleesse baditi yelliin hin beeka akkanan seeni maaliif yeroo deemu san akkanan seeni anuun irra kadde maaliif eegan manarraa deemee boodan waa hunda arke garuu namni balleessine hin jiru anis badin tijja aarus silaa aara kiyya manuma kiyya ilmaa kiyya keessa buufachuun qaba alattiin buufadhaayetin fiiguu kiyya badii kiyya balleesse isinillee dhiifama naa godha akkana daawwattoota kiyya inshaallah bismillah amma ijoolleenis buna faa dadhaabnaa maal jechuu jiran dura ani buna san dura daawwattoota kiyyaas baheetin galuu kiyya himuun qabaa jeetin asitti kunoo ilmaan kiyya wajjin isinii dhiyaadhe maaliif assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtu nagee qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii hashama akka bune jechaati arrantana kunoo akkuma nu gartanitti gammachuun isinii dhufnee jira alhamdulillahi rabbil alamin gammachuun tiyya gammachuu teessanii sidra salamta gafadhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa biyatis assalamu alaikum wa rahmatullahi aywa kunoo tigaa salamta gafatanii jiranii ijoolleen tiyya akkasii hordoftaa fi kabajamtoota kiyya kunoo arrantana alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen kiyya jidduun arkama ijoollee tiyya yeroo itti dhufee garuu video turree isinii marree maaliif waa takka goonee fi akkasitti yaada isaanis baheetin isinii dhufnee gammachuun teenya gammachuu teessanii kunoo akkuma jettanitti mana kiyya ilmaa kiyya keessa deebi'eetin jira alhamdulillahi rabbil alamin du'aayin teessan hedduu warra du'aayin naagoota jirtan du'aayin teessan taate alhamdulillah anis nagaan ilmaan kiyya keessa deebi'ee ilmaan kiyya hedduu yaadeen ture ilmaan kiyyatti galeetin jira alhamdulillah warra fatiyaa akkamii galtee ilmaan keetti akkamii deebitee haala akkamiin galtee warra naan jettan ni gaafattanii ni beeka dhugaadha aaraan manarraa bahee garuu aaraa manarraa bahuusi namni aarri hin jiru aaras ni mufadhaayetin deemee garuu hedduu ilmaan kiyya takkaa biraa isin deemne yaada isaaniitu daranuu yaada isaaniitiin dadhabee maaliif ijoolleen xixiqqoodha akkuma agartanitti guddoolee taa'u namni dhalee haa garaan dhalee hin danda'u hanga ala jiru kanatti hedduu yaadee garuu bilbilaan ni dubbisa bilbilli akka ijaatii miti inni maanu bilbilaan sagalee isaan dhaga'us akkatti jiranis takka ni dhaga'a ijoollee keenyarraa ni hubadha akkasii sanis dadhabeetiin kunoo har'aan deebi'ee akkamitti deebitee warra naan jettani dhugaadha warra keenyallee akka ala jiru dhaga'ee abbaan kiyya na bilbilee galii karaa ilmaan keetii karaa manaa keetii galii naan jee anis abbaan kiyya maal taatee manarraa deemtaa roorroon maaltu si jira maal jee anis roorroon gaafuutii roorroon taatu dhugaadha sanillee miti akkasitti galii roorroon akkasitti dhufte anaatu itti gaafatama ammaaf ilmaan keetii deebii naan jee amis qaalii warra keenya indiidu qaalii abbaa kiyya indiidu maaliif yoo jettanii warrii fi hamtuun barbaadanii ilmoo isaanii akka hamtuutti hin barbaanne ni beekama akka hamtuutti hin barbaadamne ni beeka akkasii anis qaalii isaa godheetti karee ilmaan kiyya deebiitiin jira alhamdulillah rabbil alamin hedduu akka gammadanii beekaanis hedduu gammadeetiin jira akkasii daawwattoota kiyya ijoolleen kiyya guddoon viidiyoon seenuu jette gitte guddoon hedduu qaanfatti viidiyoon seenuu barbaaddu kunoo sadeen kunoo seenanii jiranii alhamdulillah garuu garaan dhalee kun sareedha maaliif gizmeelmaan kana biraa deemanii ifa arkanii maaliif haati tun safaadha miti nuti haatteenyaa yeruma dhallee waan isin nu taatu yeroo san barraa haada jechuun tabaa miti rabbii umrii nuuf haa dheeressu haadholee keenya hundinuu warra haada qabdani rabbiin umrii isiniif haa dheeressu warra moo addunyaarra hin jirre haadholee isaanii rabbiin rahmata haa godhuuf fi jannata naa qananiisu rabbii rahmata haa godhuuf warra haatiif bira yeruma dhallee waa'ee haadaa fi abbaa barraa rabbii umrii nu haa dheeressu abbaa fi haadholee keenya hundinuu warra haadha abbaa lubbuun jiranis rabbi isiniif haa dheeressu umrii isaanii gammachuun isaan biratti isin haa deebisuu jechaati kunoo hordoftoota kiyyaanillee irra hedduu gammadeetiin jira alhamdulillah rabbil alamin akkanatti dhufellee ani kophaa maanii dhuftee sumaa galee naan jechuu maltanii yeroo boos kophaa manarraa bahee yeroo galullee
kobaan gallee dhugaadha. Abbaan kiyya na dubbisee ka'ee karaa mana keetii naan jee mana kiyya duraanuu mana kiyyarraa afiifiin deemee garuu ijoolleen tanyanii jiranii Hafiizaa ayyaanni jiranii booda viidiyootti aanu irratti gartanii isaanis numa jiranii mana keessa akkasii garuu ani akkanatti galatti nama hedduu si galchinaa jechuu jiranii ani maaliif afiifiin bahee ammas qaalii abbaa kiyya godhee mana kiyya anumaan mana kiyya ilmaan keessa deebi'ee kobumaan galee qaalima warra keenyaa godheetiin deebi'ee jechuu kiyya ijoolleen heddummoo si galchinaa maal jaanii fagoon deemnee ani ganduma fagoon jiru biyya biraan deemnee asuma keessa jira afiifiin galaa jeetin akkasii namas dararuun barbaanne afiifiin deebi'ee karaa mana kiyya alhamdulillah hammishi ilmaan kiyya keessa deebi'eetiin jira ilmaan kiyya keessa argameetiin jira waan kana caalaa takkallee hin jiru akkasii daawwattoota kiyya isinis akka gammaddanii warra natti artan mana keetti galii jettanii warra natti artanii jirtanii beeka kunoo isini galeetiin jira mana deebi'eetiin jira daawwattoota kiyya alhamdulillah rabbil alamin du'aayin teessanis hedduu dalaydee jirti qabeelamtee jirti warra na gorsitaniis warra keessaan dhuftanii bilbilaan direct warra na bilbiluu jirtanii ni beeytanii siinuu abaluu jeeyaamuun danda'u hedduudha warra galifatee rabbii jee ilmaan keessa deebii ilmaan kee midhinaan jettan kunoo galeetiin jira hedduu naa galatoomaa nama hedduun galatoonfachuu barbaada kana keessattis maaliif namni galata namaa hin beekne galata rabbii beekuu jedhanii galata namaa irraanfachuu hin taatu nama hedduu abootii takka Ameerikaa jirti isiin faa hedduu wallaahi sa'aa 24 bilbilaan na gaafatti na hubatti akkam jirtaa haala kamiin jirtaa eessa jirtaa ilmaan kee deebite moo deebine jettee na gaafatti rabbi umrii haa dheeressu bakkuma jirtuutti ammas itti aansus nama hedduu jirtan wallaahi abaluu jee himuu hin danda'u nama hedduu hordoftoota kiyya naaf jiraadhaa warra koomentiin bilbila kiyya barbaadanii dabdanis niin beekaa akka dabdanii koomentii na barreessuu jirtanii warra bilbila kiyya harkatees keessaan dhuftanii na kadhachuu jirtan na gorsuu jirtan ni jirtan galatooma wallahi rabbii jazaa keessan isin haa kafalu rabbiin fayyaa bakkuma jirtanii fayyaa isinitti haa ta'u hedduu naa galatooma maaliif dantaa kiyyaa fi dhimma kiyyaaf dararamtanii dhimma kiyyaa fi dantaa kiyyaa fi niin beeka akkasitti dararamtanii biyya fagoorraa bilbilaan taatus waatsaappiin taatus na dubbisuu jirtan niin beeka dhimma kiyyaa fi dhimma bultee kiyya dhimma ilmaan kiyyaatis dararamtanii na wajjin rakkattanii akkasitti na bilbiluuf jirtanii na dubbisuu jirtanii niin beeka nallee hifatanii jirtanii akkamittiin gallee galii ilmaan kee keessaatii akkamitti ilmaan kee dhiistee dilana ala teessaa warra naan jettanis ni jirtanii warra dila kana maaliif ilmaan kee biraa ala teessaa akkamii garaa si danda'ee warra jettanis ni jirtanii garuu dandeetillee miti anumaa beeka wallaahi anumaa fi rabbii beeka akkanatti jiru waa hundinuu dabree alhamdulillah rabbil alamin amma ilmaan kiyya keessa deebi'eetiin jira isini dhufeetiin jira galatooma kiyyaa fi dantaa bultii kiyyaa fi dantaa mana kiyyaa fi na dubbachuu jirtanii wallaahi hin beeka naaf galatooma umrii rabbi isin haa dheeressu wallaahi isiniin jaaladhaa isiniin kabaja akkuma isin na yaaddanitti rabbi isiniif haa yaadu toltuun haa yaaddanii waan biraa miti maaliif toltuun anumaa fi mataa kiyyaa fi hin beeka cinqamuu jirtanii hedduu cinqamuu jirtanii alhamdulillah rabbil alamin garuu wallahi gammachuu mana fiitii fi ilmaan kee keessa deebi'uun hanga ala jiran beekanii maaliif qalbiin haalaan hin dhadhaabbatte gisee ilmaan mana dhiistee deemtu garuu alhamdulillah rabbil alamin galatoomaa galanni rabbi fa'aa itti aansun hordoftoota fi daawwattoota kiyya hedduu naa galatoomaa naaf ulfaadha rabbi umrii isin haa dheeressuun jaa hedduu naaf galatoomaa naa ulfaadha alhamdulillah hedduu gammadeetiin jira wallaahi gammachuun tija gammaduu teessan akka isin gammaddanis abdiin qaba yeroo maleen dhufe yeroon dhufu baharillee mana hin jiru Hafiizumaa fi ayyaanfaa mana jira isaanumatti bilbilee dhufuutti hin jiraan jeene isaanis manumaa jiranii yeroo saniif baharis hin jiru ilaamma baharis akka mana jirullee quban qabu nillee hin garree ani ilmaan kiyyaan argee kanoo ilmaan kiyya amma na bira jiranii alhamdulillah tana achi gammachuun hinaafne tana achi maaliif haati ilmoositi waan caaluuf hin qabdu addunyaa tanarra akkasi daawwattoota kiyyaa silatti namni hin balleessine hin jiru
ilmi namaa ta'ee namni hin balleessine hin jiru. Anis balleessee badiin kiyya maali yoo jettan badiin kiyya aarus silaa ilmaan kiyya kana aarasan ilmaan kiyya dhiisee deemu hin qabu. Garuu yeruma sanatti mul'anne maaliif hojii shayxaanaati. Aaraa kana hunda na godhee aareetiin deemee garuu namni hin balleessine hin jiru. Balleessee badii tiyyallee hin beekaa. Akkana hin seeni maaliif yeroo hin deemu san akkana hin seeni. Anuun irra qaddee maaliif eegan manarraa deemee boodan waa hunda arkee garuu namni hin balleessine hin jiru. Anis badiin tiyya aaruus silaa aara kiyya manuma kiyya ilmaan kiyya keessa buufachuun qaba. Alattiin buufadhaa jettan fiiguu kiyya saniif badii kiyya balleesse isinillee dhiifama naa godha. Akkana daawwattoota kiyya inshaallah bismillah amma ijoolleenis buna faa dhadhaabnaa maal jechuu jiran dura ani buna san dura daawwattoota kiyyaas baheetiin galuu kiyya himuun qabaa jeetiin asitti kunoo ilmaan kiyya wajjin isinii dhiyaadhee maaliif isinis na wajjin wanti kuttoo taphattanii jirtan bakka tana laffaatanii jirtan na wajjin hedduu dadhabdanii jirtanii yaadaa fi cinqamuu jirtanii hin beekaa. Cinqamuu rakkachuu jirtanii fatiyaan maaliif jirti galtee moo arrallee hin galle maal jettanii rakkachuu jirtan. Ijoolleen amma bunaa gammachuu xiqqoo wayii goggonaa jedhanii dhaabbadda dura bunaa miti dura asitti warroonni galteeffachuu qaban irra hedduun galteeffachuu qaban daawwattoota kiyya saniifuu dura gammachuu tiyyeessaa isinitti as bahee ibsuu barbaadeeti. Ganaa inshaallah viidiyoon itti aanuttis numaa tatteenya gammachuu jiru buna faa dhuguu jiru isiniif marra inshaallah duraan dursoo moo durri moo isini wallahi hedduu kabajaan isinin mala kabajaa isinin mala kabajaa ulfaadda hedduu na kabajama akkana kabajan rabbi isin haa kabajuu rabbi isin umri isin haa dheeressu wallahi hedduu akkana yaaddan rabbi isin haa yaadu toltu na yaaddanii. Dubbadeen fixuu hin danda'u silaa takkan maqaa siyyaamee isin galatoonfachuu barbaada. Nama hedduudha. Waliigala daawwattoota kiyya hundi keessanuu jiraadha. Warra nakkaatanis, warra na arrabsitanis, warra du'aa naa gootanis, warra hedduu na gorstanis naaf galatooma. Hundi keessanuu wallahi takka lama inju hundi keessanuu naa galatooma. Alhamdulillah. Namni fi maaliif nama ifi jechuun nama gorsee badiirraa nama deebisu. Nama gorsa namni tokko miti ilmi namaa kun wala adda namuu beekumsa namarraa qaba sammuu wal caala akkasii maaliif ani yoo arraan tana dogoggoree waa balleesse dogoggora sanirraa isiniin na deebisaa jeetiin abdii qaba maaliif na deebistanillee gorsaanii ta'us waa hundaan akkasii na deebistanii dogoggorarraa arras isinimaatu karaarraa na deebise silaanii akkanatti aareebees akkanaa miti garuu hedduu na yaadachiistanii warri keessaan dhuftanii bilbiltanii waana himtanii akkasii galatoomaa barnoota guddaan isinirraa fudhadheef jira. Naa ulfaadhaa dhalooti waan hin jirre hin beeku har'a gammachuu keessa alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u. Lammaffaa daawwattoota kiyya isinii malaa galanni ammas warra as keessa jiru nama hedduu taa'amee jira akka bayaan akka zakkoo isaan faa nama hedduu jira. Warra na dubbisanii mana keetti deebitaa moo hin deebitu gama dhalaatiin yoo deebines ayyaanii fi hafiizaa iftu haa galatoomanii hedduun isaanii jennaanis hedduun isaanii takka himuu hin danda'u iftu warra haadha manaa qophaa'uuti jechuu kiyya subhaanallah jaasaaf jaartiin wala addaa dhugaadha namni tokko miti waan hin jiru kanumaafi maaliif isiin san hedduu nama gaariidha. Isinillee na bilbiltee dhufeetiin si fudhaalle jettee anisis dararuun barbaanne maaliif rakkoo qabaanumaa galaa mana kiyya kan inni irraa aarii deemes mana kiyya ifiifin deebi'aa jeetiin didee ijoolleen teenyaas nama akka ayyaanfaa ulees fudhattee anaaf jecha amalattee ilmaa kiyya keessa isii quba qabaachuu ture. Hafiizaanis akkasuma garuu namnii fi haanuma jiraatu maaliif yeruma rakkattee san ilma namaas bartaa addaa bartaa maaliif sila arraan tana anaa rakkoo keessa jiru nama tokko na cinaa silaa dhabe nama san waan inni nama kiyya jee himadhuu hin qabu. Boruu akkam jeetiin nama kiyya jees nama saniin abdadha kan abdatan rabbumaa garuu namas ni abdatan maaliif silaan bakkee tana anaa deemee guyyaa meeqan ala jira ilmaan kiyya kana akka irti akka dhalaa miti isaan dhufee irraa waa hunda waan isaan barbaadan naa godhu jiranii haa galatoomanii wallaahi obbolummaan tana
obbolummaa rabbii jechuun waan tabaa miti. Obbolummaa rabbii tabaa miti. Hedduu jabduudha. Inshallah rabbii walummaan nu haa dhiisu. Warra waliin turuu rabbi nu haa godhuun jaa isaan hundinuu haa galatoomanii haa ulfaatanii. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Anis tana keessan isaan galatoomfachuu barbaade akkasii galatoomaa namni hundi warra naaf jecha rakkachuu jirtan. Anis inshallah kunoo viidiyoo biraatiin viidiyoo itti aanutillee viidiyoo hedduu bashannanaa keessatti isiniif marraa. Anuma ilmaan kiyya keessa bashannanuu ijoollee wajjin ayyaana afiizaa nama hedduu dhufaa viidiyoo itti aanu keessa ni gartanii. Angasuu hordoftaa fi daawwattoota kiyya nagaan naa jiraadhaa viidiyoo itti aanutti tolaa garraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.